Akkam jirtu daawwattoota keenya, viidiyoo ajaa'ibsoo keenya irraatiin namoota dhedheeroo addunyaa kana irra jiran amanuudhaaf isinitti ulfaatu adda addaa isiniif qabadhee dhufeera. Isinis subscribe gochuudhaan hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana turaan nu affeerraa keenya. Naannoo keessanitti namoota dhedheeraa jedhaman meeqa beektu laata? Tarii isinis namoonni dheeraadha isiniin jechuu danda'u. Namootni viidiyoo kanatti argitan kun garuu namoota isin beektan irraa addadha. Tarii namoonni kun dheerinni isaanii dheerina namoota giddu galeessaa lama ta'uu danda'a. Gara namicha jalqabaatti haacee nuti namni kun maqaan isaa Reedoon Charbiib jedhama. Namoota isiniif dhiyeessu keessaa kurnaffaa ta'u malee nama baay'ee dheeraa jedhamudha. Dheerinni isaa meetira 2 fi seentimeetira 36 dha. Inni dhalatees akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkololeessa 17 bara 1961 Tuuniziyaa keessatti ture. Hanga bara 1997ttis nama baay'ee dheeraa addunyaa kanaa jedhamuudhaan riikardii kan qabate isa ture. Haa ta'u malee bara sana miilimeetira 2 caalamuudhaan riikardiin isaa irraa fudhatameera. Ergasiis namni kun miidiyaa irraa kan bade yeroo ta'u amma haala akkamii akka irra jiru hin beekamu. Saglaffaa maqaan isaa Sammingi Mingi jedhama. Dargaggeessi kun dheerinni isaa meetira 2 fi seentimeetira 36 yeroo ta'u lammii biyya Chaayinaatiis. Innis baaskeetboolii taphachuudhaan beekama. Akkuma beekamu namootni baaskeetboolii taphatan baay'een isaanii dhedheeroo akka ta'an hin beekamu. Haa ta'u malee namoota addunyaa irra jiran baaskeetboolii taphatan keessaas namni amma isa dheeratu hin jiru. Obboleettii tokkoo fi obboleessi tokko qaba. Isaan garuu akka isaatti dheeraa miti. Amma waggaa 15 galutti baaskeetboolii taphachuu hin jalqabne ture. Adeemsa keessa gaafa kolleejjii Kaalifoorniyaa galu ture. Inni baaskeetboolii taphachuu eegale. Achittis waggaa tokkoo fi erga taphatee booddee gara garee kan biraa seenuudhaan ture kan inni taphachuu eegale. Kilaboota adda addaa baay'ee keessatti taphachuu danda'eera. Namni dheeraa kunis haadha manaa Yuukiyaan jedhamtu fuudheera. Ishiinis dubartii baay'ee dheertuu yeroo taatu dheerinni ishee meetira 2 dha. Ishee faana yeroo jalqabaaf kan wal argan yeroo tapha biyyaalessa Chaayinaa irratti ture. Isa booddee wal jaalachuudhaan wal fuudhuu danda'aniiru. Kanaanis haadha warraa dheertuu fi abbaa warraa dheeraa addunyaa kanaa ta'uu danda'aniiru. Kana malees fiilmota garaa garaa irrattis hojjechuudhaan Sammingi Mingi hin beekama. Saddeettaffaa Baa'oo Ziisoon dheerinni isaa meetira 2 fi seentimeetira 36 dha. Bakki dhaloota isaa Chaayinaa Mongooliyaa yeroo ta'u Amajjii 7 1997 irratti nama dheeraa addunyaa kanaa jedhamuun maqaan isaa World Guinness Book yookaan galmee dinqisiisoo irratti galmaa'uu danda'eera. Haa ta'u malee riikardii isaa kun nama Sultaan Hassan jedhamuun fulbaana 7 2002 irraa fuudhamuu danda'eera. Baa'oon loltuu ta'uudhaanis waggaa 3 tajaajileera. Isa booda immoo gara naannoo isaatti deebi'uudhaan buufata fayyaa naannoo isaa keessatti argamu keessatti tajaajila ji'oota hedduudhaafis kennuu danda'eera. Haadha manaa Ziishaan Baa'oo jedhamtus fuudhuudhaan mucaa tokko argachuu danda'eera. TVwwan hedduu irrattis dhiyaachuudhaan beekamtii argachuu danda'eera. Torbaffaa Nasir Somroo dheerinni isaa meetira 2 fi seentimeetira 38 dha. 1975 Chiikaagotti dhalate. Innis umurii isaa waggaa 10tiin dhukkubni mataa ba'uutti dhaga'amnaan gara hospitaalaa deeme. Doktariinis erga yaala godhaniifiin booddee hormoonii dheerina dabaluu baay'ee qaamni isaa maddisiisaa akka jiru itti himan. Hormooniin kunis maqaan isaa Growth Spurt jedhama. Kanaafis doktoroonni yaala adda addaa akka isa barbaachisu itti himan. Haa ta'u malee maatiin isaa maallaqa yaalii kanaaf barbaachisu waan hin qabneef osoo hin yaalamin hafe. Kanarraa ka'uudhaan dheerinni isaa dabalaa adeemee haala amma argitan irra ga'uu danda'eera. Innis of danda'ee jiraachuudhaaf biyya isaa Paakistaan irraa gara biyyoota adda addaa deemuudhaan hojii jalqabus maatii irraa fagaatee jiraachuu waan ittiin tolleef gara biyyaatti deebi'uu danda'eera. Amma hojiin isaa buufata xiyyaaraa keessatti yeroo ta'u biyya isaa keessatti hojjetee of jiraachisaa jira. Yeroo dhiyoodhaasitti dhukkubni turuu isa mudachuu isaatiin qilleensa baafachuuf iyyuu itti ulfaatee hospitaala galus yaalii godhameefiin fayyuu danda'eera. Yeroo xiqqoo boodas gara hojii isaa akka deebi'u hin himamu. Ja'affaa Asaadul Kahaan meetira 2 fi seentimeetira 40 kan dheeratu yeroo ta'u nama dheeraa Hindii ta'uudhaan beekama. Namni kun dheerina isaa irra darbee hiyyummaa isaatiin baay'ee rakkachaatti jira. Kanaanis jireenyi baay'ee akka itti ulfaataa jiru dubbata. Amma umuriin isaa 30 keessa jira. Haa ta'u malee wantoota jireenyaaf isaa barbaachisan guuttachuu hin dandeenye. Akka namoota kaanii caama barbaade salphaatti argachuu hin dandeenye. Kana malees
sireen irra rafuyyuu isatti waan xiqqaatuuf haalli mijachaaf hin jiru. Dubartiin anatti heerumtu hin jirtu jedhee waan yaaduufis jireenyi isaa irratti gammachuu hin qabu. Yeroo inni dalagaa adda addaa irratti bobba'ee jiraatus namoonni isatti marsanii yeroo isa ilaalan isatti hin tolu. Innis hojii konistiraakshiniitiin ijaarsa manaa irratti bobba'uudhaan jiraachaa jira. Shanaffaa Jankai meetira 2 fi seentimeetira 42 dheerata. Chaayinaa keessattis nama baay'ee beekamaadha. Yeroo baay'ees TV chaayinoota irrattis hin dhiyaata. Innis beekamtii isaa kana baay'ee jaalata. Namicha dheeraa lammaffaa Chaayinaa baa'uu faanas falmii irree adda addaa hin godha. Dubartii dheertuu addunyaa kanaa faanas walitti dhufeenya gaarii qaba. Yeroo ishee dhukkubus hospitaalatti argamuudhaan ishee gaafateera. Maaltu beeka dubartii kana laphee ishee argachuudhaaf ta'a. Dheerina isaanii kanaan osoo walitti heerumanii gaariidha jedhee yaada. Arfaffaa Dharmendra Paratha Singh meetira 2 fi seentimeetira 62 kan dheeratu yeroo ta'u dheerinaan Hindii keessatti tokkoffaadha. Sababii dheerina isaa irraa kan ka'e Hindii keessattis baay'ee beekamaadha. Beekamtii fi barumsa isaatiin illee maasarsii haa qabaatu malee inni garuu jireenya isaa irratti gammachuu hin qabu. Sababiin isaas yeroo inni hojiidhaaf dhaabbilee adda addaa gaafatu dheerina isaa ilaalanii seeraan nuuf hin hojjettu jedhanii akka isaan hin qaxarre dubbata. Sababii kanaaf hojii illee argachuu hin dandeenye. Dhibee sukkaaraanis rakkachaa jira. Kana malees hanqina maallaqaa irraa kan ka'e nyaata madaalawaa hin nyaatu. Dheerina isaa hanganaatiin kiloogiraama 70 qofa ulfaata. Ijji isaa illee haala gaariidhaan qulqulleessee ni ilaala. Wanti gaariin akka isa mudatuuf hawwii keenya. Sadaffaa Murteezaa Mirzaad 1987 dhalate. Umurii isaa waggaa 16tti dheerinni isaa meetira 1.8 darbee ture. Innis dheerina isaatiin Iraan keessatti baay'ee beekamaadha. Umurii isaa 15tti lafeen jilba isaatii olii cabee waan tureef deemuudhaaf illee baay'ee rakkata. Haa ta'u malee Paaraolompikii irrattis biyya isaa bakka bu'uudhaan dorgommiiwwan adda addaa gochuu irratti argama. Kana keessaas dorgommii vooliiboolii irratti kan hirmaatu dargaggeessi kun dorgommii vooliiboolii kana irratti shoora guddaa taphachuudhaan biyya isaa tajaajilaa jira. Lammaffaa Biraahin Tokolohaa meetira 2 fi seentimeetira 69 kan dheeratu yeroo ta'u Morookoo keessatti bara 1982 dhalate. Umuriin isaas yeroo waggaa 18 guutu doktariin isaa dheerina isaa ilaaluudhaan qorannoo dhiigaa akka godhutti yeroo qoratamus hormoonii dheerina dabaluu garmalee madiisaa akka jiru itti himame. Isa booda waggaa tokko keessatti naannoo meetira 1 yookaan seentimeetira 90 dabaluu danda'eera. Isa booda garuu gara Faransaay deemuudhaan yaala baqaqsanii hodhuu gochuudhaan ixii qaama isaa keessa jiru isa keessaa baasuu danda'aniiru. Kanaanis dhibeewwan wal qabatanii dhufan hedduu irraas bilisa ta'uu danda'eera. Kophee argachuudhaaf illee baay'ee kan rakkatu namni kun lakkoofsi kophee isaa 59dha. Suuqiiwwan irraas akka salphaatti waan hin arganneef gara faabrikaawwan kophee deemee yeroo akka isaaf hojjetan gaafatu yuuroo 35,000 isa gaafataniiru. Kopheewwan ulfaatina isaa danda'an hedduu kennuufii danda'aniiru. Tokkoffaa irratti kan argitan kun hunda isaanii irra nama baay'ee dheeraa yeroo ta'u meetira 3 fi seentimeetira 35 dheerata. Sultaan Koosin nama Turkii yeroo ta'u sababiin dheerinaa nama kanaas akkuma warra duraanii rakkina hormooniiti. Garmalee dheerachuu isaadhaas kan ka'e deemuudhaaf waan rakkatuuf kan inni deemu hokkuu qabachuudhaanidha. Barumsa barachuudhaaf haalonni isaaf osoo hin mijatiin waan hafeef amma hojii qonnaas hin hojjeta. Kana malees sarkasiiwwan adda addaa hojjechuudhaan hin beekama. Dhibee kaanseriitiin kan qabame namni kun yaala gahaa ta'es argachaa jira. Haadha manaa fuudhaanis gaa'ela ijaarrachuu danda'eera. Namoota hanga amma argitan keessaa dheerina isaa isa kamiitu isinitti tole koomentii irratti nuuf barreessaa. Qophiin keenya yoo isinitti tole laayik gochuudhaan nutti agarsiisuu dandeessu. Viidiyoowwan ajaa'ibsoo kan biraatiin amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.